dhalooti kiyya Oromoo waan ta'eef Ortodoksii keessa ture umurii kiyyaan agalgilootii waggaa 45 hojjetaa ture tukkunnaa callaa. Amma immoo aadaan kee dhuftee jedhanii na gaafatamee hayyuun qortee addii an jiru hojii kiyya keessa na qabanee na fuudhanii jenna aadaa kiyya kennaa rabbi naa kenne jedhee seeneera. Namni na dhoogullee hin jiru anis of dhooggisaaf hin danda'u. Ahiga ammaal agalgilootii beekee Jaabirii Ortodoksii keessa jira abbaa gadaa gammal. Abbaa gadaa eegatee maali abbaa gadaa maaf teete ati dukkunnaan turtee maan gurraddee kana keessa seente jedhee nama na qorate dhaggine aadaa akkanaa kana nuutu adoo damdeennee itti gallu teete itti gallaa jira warri agalgilootiin waliin ture hundumaa addee jiru kanatti waan kana naa deebisiisaa jiran addee dhibitti immoo waan isaan haasa'an hin beeku malee. Ani Ortodoksii keessa dukkunnaa Ortodoksii keessa akka galee bara Haayile Sillaaseen bitan Minilikitti hin dhaqqabne taarikii akka dhageetti deemsaa aadaa Oromoo kana hundumaa akaan ni badu ka godhiisaaf danda'e Minilik. Minilikillee ka'ee immoo Haayile Sillaaseenis akka aadaan kun deemtu hin goone. Kanaafuu isin erga abbaa gadaa taatanii boodas akka kiristaana tokkootti mana kiristaanaa hin dhaqxu sirna tajaajila achi keessa jirus sagantaa garaagaraa ni hirmaattu. Ni hirmaadha. Ammallee dhalli boruun qinee maaleetiillee dhaabadha. Qinee maaleetiillee qeesolee waliin dhalli agalgilootaa aqwaarratee jiru. Agalgilootaa san keessallee barnoota isaanii kennisaa jiru. Barnoota isaa isaanis arraba gaarii na deebisan mal lakkii kenna caala waan jiran higa ammaa dhaggeen jiru ankaraa biyyaa. Ortodoksii keessallee addee dhibii waan fedhan haasa'an mal.